السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتو نجاك أبدو جرتو جالتمو كبجمو أكالي هردفتو تكيا أكم ناف جرتو نجاك أبدو جرتو الدام بني يرود رابو دكونو ولد تديبو تجرا بدن جتني بدي جتني اللي ننقاف التنيمتي nama hedduutu na gaggaafataa ture haniin maal taatee eessa baddee naguma baddee jettanii na gaggaafataa turtanii galatoomaa nagahuma badee kunoo nagaa walitti deebinee jirraa isiniif deebi'ee akka duraanii viidiyoo babbareedaa isin jaallattan isiniif hojjechuu fi akkam jirtan nagaa qabdanii naaf jirtanii nayyaanni. Dhugaa rabbii hedduu tokko si yaadee garuu jiru addunyaatii biizii ta'ee ijoollee wajjiin barumsa hojii waanuma adda addaa toona furate galata rabbii yeroo rabbiin jedhe gahee kinoo amma nagaa walitti deebinee jira. Si'achi yoo rabbi jedhee hoo xiqqaatee torbaan keessatti viidiyoo tokkollee ta'u isiniif hojjechuudhaaf yaala inshaallah. Viidiyoo tokko torbaanirraa hoonatti tole viidiyoo lama hoonatti hin toleen ammoo torbaan keessatti viidiyoo tokko isiniif hojjechuudhaaf itti yaadaa jira inshaallah. Yeroo dhengadda yeroo dabre keessatti amma guyyaa tokko moo lama olee jira community irratti share isinii godhee jira waa'ee maalii isiniif haa hojjedhu jedhee isinii kaa'ee jira waa'ee rifeensaa haalatti babbareechifannu staayilii garagaraa adda addaatiin akkuma as dura isiniin jedhe saaloonii keessa hojjedha wanta hojjedhu kanarraa akka isin barsiisu barbaadammoo ammasii wanta meekaappii garagaraa akka isin barsiisu barbaadammoo akkasuma yookaan ammoo wanta adda addaa akka fuula didibatan kanamoo isarraallee muuxannoo guddaa hin qabu wanta fuula didibatan garuu wanta tokko tokko ka beekurraa inshaallah akkasuma nyaata barbaadamoo nyaata garagaraa isinii hojjedhamoo maal filattan jedhee community jalatti isiniif barreessee jira hedduun keessan filattanii kara rifeensaa kana baay'iftanii ammas inshaallah akkasuma filadhaa ga viidiyoo tokko guyyaa tokko lama booda isinii gadhiisutti filadhaati wanta kana keessaa kan isiniif hojjedhu ka barbaadan akkasuma ka biraallee yaada biraa hoo qabaattanii komentii jalatti naaf barreessa inshaallah. Viidiyoo kiyyas share godha abbuleewwan keessan hundaayyuu biraan gahaa fayyadamaa godha ofiillee irraa fayyadaman siniin jedha inshaallah wanta beeku hundayyuu wanta rabbiin na beeksise hunda isaatiyyuu sinii share godhuudhaaf sinii qooduudhaaf qophiidha inshaallah oo rabbiin warra san nu godhe kana ka isin beektanillee akkasuma komentii jalatti yoo naaf barreessitan isinirraa fudhadha ka ani hin beekne isinirraa baradha ka beeku isin barsiisuudhaaf qophiidha kanaaf viidiyoo kiyya hoo laaltanii jaallattan isinitti tole obboleewwan keessan illee share godhaa isaanillee akka gama keenya dhufanii yeroo itti aanutti viidiyoo isin heddumminaan jaallattanii filattan kana nu hojjedhu jettanii keessaa filattan laaleeti viidiyoo tokko bareedaa isin fayyadee yaadu qabadhee isinii dhufa inshaallah hagasumatti itti wallaffeeraa share godhaa wal fidaa isiniin jedha inshaallah haga viidiyoo haaraa walitti deebinutti har'aaf nagayaan naaf tura. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.